nama hojiidha tattaafattudha, nama guddinaaf tattaafattudha. Kun immoo konfidensii mataa ishiitti jechuudha. Carraa qabaattee kana sadarkaa kana qaqqabuu ishii haati ishii abbaan ishii isheen taqayyamin malee. Haay hordoftoota kiyyaa jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaadha. Nuti jira nagaa keenya hordoftoonni amantii musliimaa warri taatan baga geessanii baga gammaddanii isiniin jedha. Kaala isaas viidiyoo laayiviitti hin galeera. Baga jala bultee ayyaana geessan jedheeni. Akkam jirtu nagaa keessanii. Nuti jira nagaa keenya akkamii ayyaanni maal isinitti jira? Jajjabaattu warroonni biyya arabaa jirtan keessumaa hojii maadaama akkam isiniin qabatee jiran isiniin jedha. Na jabaadhaa uumaa miti guyyaan har'aa boru miti har'a immoo boru miti borummoo har'a miti guyyaan hin darbaa wanti hin darbine hin jiru jabaadhaan isiniin jedhaan obboloottan koo warroonni asumaan osoo yaada kootti hin galini warroonni maatii hin taane chaayinaala kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa gara maatii keenya chaayinaala keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroommoo maatii koo taatan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa na jajjabeessuun keessan ittuma aafufuun isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha isin kabaja. Akkami jirtu nagaa keessanii miti hordoftoonni koo kan biyya keessaas na hordoftan baay'eetu jirtu nan beeka. Kan biyya alaa jirtanis jirtu nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Galatuma waan na hordoftaniif waan na jajjabeessitaniif abdii keessanii fi abdii waaqayyootan jiran isiniin jedha. Innaa har'a yaadni dubbachuu dhufe waan tokkodha jechuudha. Namoota tokko baay'een taajjabaa ture jechuudha. Waa'ee yetimbii jedhamtu mucayyoo yetimbii tubii jedhamtu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni yeroo jaalalleewwan hiriyaawwan unkaan hiriyaa tokko ta'anii boyfriendiif garfriendii ta'anii jiraatanii dhiisaati iccitii walii baasuu dhiisaati. Yeroo namoonni tokko hiriyaa walii taanu yoo waliin barannu yeroo biyya arabaatti waliin haasofne iccitii walii gadi baafnu dubartoonni iyyuu baay'ee keenyatu jiru jechuudha. Unkaan dhiiraaf dubara dhiisaati. Dhiiraaf dubarri immoo gaafa yookiin hiriyummaadhaan jiraatan yookiin gaafa dhirsaaf niitii ta'anii jiraatanii wanti isaan dabarsanii laayivii baay'eedha jechuudha. Waan baay'ee waliin dabarsuu rakkachuun jira gammachuun jira waa hedduutu jira jechuudha dhirsaaf niitii gidduu. Namni hundinuu wal danda'eetu waliin jiraata malee namni walitti hin buune hin jiru. Dhagaan illee walitti bu'aa sunsumni illee walitti bu'aa. Kanaafuu namni immoo waliin jiraachuu isaa beeka malee boru gargar ba'aa gargar hin ba'u wanti beeku hin jiru. Namni tokko immoo wal jaallatee gargar hin ba'aa. Tokkodha. Namoonni tokko wal jaallatanii kan walii galuu dhabanis jiru. Jalqaba walii galanii adeemsa keessa immoo yaanni ishii fi yaanni isaa walitti galuu dhiisuu danda'a jechuudhaani. Kanaaf gaafa sana namni bakka anis jireenya mataa koo hin jiraadha yookiin waan isheen jaallattutu isaa fi isheedhaaf hin guutamu ta'a yookiin immoo isheetu waan inni jaallatu isaaf hin guutu jechuudhaan. Kanaafuu jennaani namni gargar hin baane hin jiru gargar hin ba'a. Namoonni baay'een yeroo yuutuubarii kanarratti namoota baay'ee kanan taajjabe iccitii walii baasanii yetimbii fi hiriyaan ishii duri iccitii walii baasanii iccitii walii gadi baasanii akkamitti iccitii walii gadi baaftu jedhanii namni immoo indoo goggorree tokko iyyuu hin jiru. Yookiin ijoolleen sobaniis kana jechuu danda'u. Sobanii piraankiin gochuudhaaf sobanii akkasitti miidiyaa irratti waliin namni immoo akka yuutuubii isaa guddanneef yeroo ammaa wanti inni hin goone hin jiru hin godha waan hundumaa jechuudha. Namoonni tokko garuu haasaa kana fuudhanii iccitii walii gadi baasanii akkamitti iccitii walii gadi baasu bakka isin kana booda keessa baataniitu maalinni maaloodha jettanii baay'een keessan miidiyaa irratti mucayyoo kana olii gadi hoofaa jirtu jechuudha.
Garuu ani immoo jechuudha mucayyittii kana yetimbii kana baay'een ishee dinqisiifadha jechuudha. Baay'ee immoo nama gaariidha mucayyittii suni dhugaa dubbachuudhaaf akkuma keenya kana biyya Arabaa turtee biyya namallee barumsa yeroon seenaa ishii dhaga'u nama barumsa illee hin qabne yetimbii jechuun kanarra akkas yuutuubni ishii guddatee fi waan hundumaa akkaataatti viidiyoo diitii godhan akkaataatti viidiyoo gadhiifatan yuutuuba jechuun immoo yeroo sa'aatii guuttan yeroo sabiskiraabii guuttan waa baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa baay'ee nama dhibaa. Hundi keenya iyyuu mudannoo mataa keenya qabna. Mucayyoon kun immoo osoo barumsa tokko hin qabaatiin osoo akka keenyallee barumsa beekumsa tokkitti hin qabaatiin waaqayyoon beekumsa kennee fi maaliif garaa ishii keessatti qulqulluudha jechuudha. Dhuguma mucayyittiin sun ana baay'ee nama rarti jechuudha. Baay'een ishee jaalladha. Dinqisiifattuu ishiiti. Maalidha seetanii kanan ishee dinqisiifadhu. Osoo barumsa tokkitti hin qabaatiin har'a yetimbiin yeroo akkasii yuutuubii ishee guddatee fi nama guddaa taatee ammas immoo mana bitachaan jira jetteetti bitattu waaqayyo ishee haa milkeessu. Nama dadhabeef haa milkeessu. Nama namaaf waan gaarii yaaduuf haa milkeessu. Ammayyuu kanuma caalaa guddattuun jedha yetimbiin ani karaa koo dhugaa dubbachuudhaaf warri ishee jaallattanis jirtu warri isheen jaallannis jirtu. Ani garuu baay'een ishee jaalladha jechuudha yetimbittii sana. Baay'een ishee dinqisiifadhas baay'een ishee jaalladhas maaliif jennaani yeroo akkuma keenya biyya Arabaatti galtee namoonni tokko yeroo ishiitti fayyadamtee bakka jettee biyya Arabaa gaafa yuutuubii ishee guddachuuf beektu bakka yuutuubii kootiinuu nan jiraadha yuutuubii kootiinuu jettee konfidensii mataa ishiitiin biyya Arabaa kana san biyya Arabaatti mana maadaamitti argadhu biyya kootu argachuu nan danda'a jettee konfidensiidhaan kaatee kara biyya abbaa ishiitti galtee ergasii maka namoota biraa kara biyya Arabaatti hin deddeebine asumatti jabaattee jechuudha. Yuutuubii ishii guddifattee yuutuubii ishii siin guddatee fi dammoo tokkommoo kanan ishee ajaa'ibsiifadhu dhugaa dubbachuudhaaf mucayyittii suni hojii babbareeda hojjetaa turte. Har'a warroonni har'a arrabsitan kun warroonni har'a akkasidha isheen jettan kun waan isheen sadarkaa guddaa geesseef namoonni tokko gaafa sadarkaa guddaa geenyu waliif hin gammannu yoo eerumtes immoo eerumtu gaa'ela waaqayyoota namaaf kenna baga eerumte baga nama qabeenya qabuttis heerumte homaa tokko rakkoo hin qabu jaalalli ishee inni ishee jaallate jennaani. Isheen immoo filannoo ishiiti mucaasa sana dhiiftee nama kabiraatti immoo eerumuun filannoo ishiiti. Wanti ishee dhorku tokko yoo hin jiru jechuudha. Ani garuu baay'een ishee dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'een ishee jaalladha jechuudha mucayyii yetimbiituu jedhamtu sana. Maaliif jennaani warroonni har'a ishee arrabsitanii yeroo sana baay'een keessan ishee ergattaniittu namoota baay'eedhaaf ijoollee waa tokko hin qabneef ijoollee gargaaraa turte. Namoota waa tokko maatii ijoolleen bira hin jirre ijoollee biyya Arabaarraa ijoollee isaaniirraa qarshii fuutee barbaree dhadhaa waan adda addaa gootee fi mana isaanii dirasitti geessaa fi turte baay'ee nama cimtuudha mucayyittiin nama hojiidha tattaafattuudha nama guddinaaf tattaafattuudha. Kun immoo konfidensii mataa ishiitti jechuudha. Carraa qabaattee kana sadarkaa kana qaqqabuu ishii haati ishii abbaan ishii isheen